Kenni tajaajila Gaaddisa Odaa rakkoo bulchiinsa gaarii madda komii keenyaa ta'aa turan furaa jira jedhan magaalaa Adaamaatti jiraattonni kutaa magaalaa Dambalaa. Jiraattonni kutaa magaalichaa dubbifne seektaroonni mootummaa kanaan dura bakka garaa garaa ta'uun gaaffileen isaan gaafatan deebii qubsaa akka hin argannee fi iftoomina hin qabaanne danqaa ta'aa turuu himaniiru. Kenni tajaajila iddoo tokkootiin ammoo rakkoolee bulchiinsa gaarii madda komii ta'aa turan salphaatti furamaa jiraachuu dubbataniiru. Kana malees deddeebii hambisuun alatti abbaan dhimmaa fuulaa fuulatti hooggansa argachuun dhimma isaa akka dhiyeeffatu taasiseera jedhan. Bakka tokkotti tajaajila kennaa jiran kun amma tokkoffaa rakkoon inni furu tokkoffaa namni iddoo adda addaatti yeroo isaa qisaasee bu'aa bahii hin hir'isaa yeroo isaa hin qusataa fi iddoo adda addaa deemee tajaajila argatu san bakka tokkotti waan kennaa jiraniif kun immoo yeroo isaa hin qusataa fi lammaffaa tajaajilallee tajaajila saffisaa argata bu'aa bahiin hin jiru kun baay'ee gaariidha. Haala kanaan tajaajila kennuu isaanii ታያጅለምቶታፍ ባይኤ ፋይዳ ጉዳ ከነቸው እኔ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ ጊዜ ነው ክፍለ ከተማ በቀደም ነው የመጣሁት መፈከኛ ፊሮዳር ገረኩታ መጋላ ጋፈን ዱፌ ሀለ ጋሪን ኬሱሜ ፈሜ ዴቢኤራ ካፈምቶ ተሚሶማ ኬሳን አንሺ ተኮዳ አማሞ ባኪ ቢሮናፍ ከነሜራ ከናፍ ጋሪዳ ሀሉ መካናን ይታፉፍ ወጅራወቺ ሳኑላና ኩታ መጋላ ደንበላ ኦቦ ለማ በቀላ ረኮሌ ቡልቺንሰ ጋሪ ሰደርካን ጅሩ ፍሩን kutaa magaalichaatti itti qofiinsa maamilaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Kenni tajaajila kana wal qabatee erga gaaddisni odaa kun dhufe kan wanni adda kan duraati irraa godhu kenni tajaajila mootummaa guyyoota 3 jedhu irraa adda isa godhu yeroo ammaa guyyoonni 3 hoggansa magaalaatti dabalatee akka taa'u jiraatee keessaa guyyaan lamaafis immoo yoo hoggansi jiraachuu baate fookaaliin jiraachaadha. Addaan citu jechaadha baay'ee guyyaa 3 sun hoggansa ta'u malee guyyaa 2 sanis raawwataan hin ta'a jechaadha baay'ee. Waliin gaamee aanaa keenya 3 irrattu kutaa magaalaa dabalatee kallattiin yookiin muuxannoo kutaa magaalaa irraa gad bu'e sun oduu ajjaan jedhitiin raawwatamaa jira jechaadha guyyaa 5. Kenni tajaajila sadarkaa aanaa kutaa magaalichaatti kennamus yeroo yeroon hordofamaa jiraachuu dubbataniiru. To'annoo hordofii keessi hoggansi kutaa magaalaa qabatee jira baay'ee. Aanaa qabatee jira. እንደገና ደግሞ ዋጅር bulchiisaa jira abbummaadhaan kan kobii gubbaa hojjetu jira abbaa qaba supervisii tasaa baara barbaachisaa keechaa inni guddaan guyyaa deeggarsaaf deeman kaareen deeggaruu hin hordofu jechaadha. Kana waan ta'eef bakka isaanitti gaapheetti guyyaa deebii kennaafi kanarraa kanaaf immoo waajjirri ijoollee waajjira bulchiisaa keessaa mucaan kobii irra jiruu fi mucaan karoora gubbaa jiruu fi mucaatti gabataa bulchiisaa inni guddaa aanaa godhatanii kan hojjetu guyyaa gaaffii isaanii qabutti immoo deeggarsa godhuu fi seektaroonni tajaajila kennaa jiranis karaa iftoomina qabuun keessummeessaa jiraachuu himaniiru. Namni karaa qulqulluu ta'een karaa iftoominaan waan isaa dhiyeeffate tajaajila iddoo tokkoo kanarratti deebiin kennamaa jira jechaadha. Keessattuu kutaa magaalaa qofa irratti kennuu doon ta'in aanaarraa darbee kan ol dhufu irratti xiyyeeffannee kan itti deemaa jirru. Yeroo isaa eeggatee dileeffame tajaajilli kennamaa kan jirudha. Akka seektara keenyaatti yeroo ammaa kennaa nuyi baay'inaan irratti kennaa jiru tajaajila itireediidhaan wal qabate moggaasa maqaadhaa fi moggaasa maqaa iyyamaa garaa kennu galmeessaa fi haaromsa irratti hundeeffatee baay'inaan kan hojjetamaa jirudha. Tarri bakka tokkotti qindoomee gaaddisni odaa hundeeffamee erga jedhee waan baay'eetu waan kophaatti seektara ilaalaa ture bakka tokkotti gaafa dhufu deebii gahaan argamaa ture keessumaayyuu.